Manni marii bakka bu'oota uummataa walga'ii idilee kurnaffaa bara hojii shanaffaa waggaa ja'affaa gaggeesseera. Manni marichaa walga'ii idilee kurnaffaa isaa bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed argamanitti gaggeeffame. Miseensonni mana marichaas yaadaa fi gaaffii dhiyeessan keessaa dhimma dippiloomaasii biyyaa fi karra galaanaa irratti xiyyeeffate gaafatanii jiru. Itoophiyaan walitti dhufeenya biyyoota ollaa ishee cimsuuf hariiroo dippiloomaasii olaanaa biyyoota ollaa kennuun beekamti. Hariiroo biyyoota kanneenii kan cimsu waliigaltee mallatteessuun nageenya waaraa akka dhufu walitti hidhaminsi diinagdee cimaan akka jiraatu hojjechuu irratti argamti. Walitti dhufeenya qaaxanaa kana keessa jiru cimsuun guddina damee anniisaatiin jiru irraa fayyadamuuf hojiin hojjetamaa jiru abdii qabeessadha. Kabajamoo ministeera muummee hariiroon dippiloomaasii biyyoota ollaa waliin yeroo ammaa qabnu maalirra jira? የዲፕሎማሲ ስራችን በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? ተዳክሞ የቆየው የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ Gaafiin karra galaanaa barootaaf dagatamee ture waggoota lamaan darban xiyyeeffannaa mootummaa kenneeni yeroo ammaa kana ajandaa lammiilee fi mootummaa ta'eera. Kun gaaffii bu'uuraa ta'uu kan hubate addunyaanis gaaffiilee keenyaaf beekamtii kennuu irratti argama. Kun kanaan osoo jiru garuu qaamoleen tokko tokko gaaffii Itoophiyaan karra galaanaa argachuuf gaafatte bu'uureeffatee gaaffii keenya kana kufaa taasisuudhaaf waliigalteewwan yeroo mallatteeffaman argaa jirra. Kabajamoo ministeera muummee duula qaxanaa gaanfa Afrikaa kanarratti biyyoonni guddatan taasisaa jiraniin miidhaan Itoophiyaa fi biyyoota ollaarraa akka hin geenyeef mootummaa maal hojjechuu irratti argama. መንግስት ምን እያከናወነ ይገኛል? ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ walga'ii mana maree kana irratti argamuudhaanis gaaffii ka'ee fi deebii kennaniin hojii dippiloomaasiin biyyoota ollaa waliin qabnu walii keenyaa fi gaachana ta'uu caalaa rakkoo walirratti ta'uutuun baay'ata waan ta'eef kana furuu fi hojjetamaa jiraachuus kaasaniiru. እኛንም እያተረማመሰ በእኛ ጉዳይ የሚገቡ ኃይሎችም እያሰፋ በመሄዱ biyyoota ollaa waliin aadaaf duudhaa waliin qooddan danuutu jira. Kun kanaan osoo jiru qaxanaan kun akka nagaan arganneef walitti bu'iinsa akka hammaatu qaamoleen taasisan danuudha kan jiran. Kanarraa ka'uun biyyoonni ollaa walii isaaniitiif gaachana ta'uu osoo qabanii daddabarsitoota meeshaa waraanaa ta'an tokko tokkoof gaachana ta'uu osoo qabu rakkoo waliif dabarsuu irratti xiyyeeffatan. Kanarraa kan ka'e qaaxanichi rakkoowwan tokko tokko akka qabaatu ta'eera. Kana hiikuuf tattaaffii olaanaa taasisaa jiru. Kun akka milkaa'uufis abdii olaanaa qaba. ይሄን ለመፍታት ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ነው። እንደሚሰምር ተስፋ እናደርጋለን። Miseensota mana maree irraa gaaffii karra galaanaa irratti ka'eenis mootummaan Itoophiyaa miira kennanii fudhachuutti waan amanuu fi karra galaanaa argachuuf jecha biyya kamirratti humna fayyadamuu akka hin barbaannee fi miira kennanii fudhachuutiin kan itti deemamaa jiru ta'uus kaasaniiru. ኢትዮጵያ የባህር አክሰስ አያስፈልጋትም ብሎ የሚያምን Itoophiyaa karri galaanaa isheen barbaachisu jedhee namni amanu seeroo uumamarraa waan maqee fakkaata. Namni ni dhalata, ni dullooma, ni du'a. Karri galaanaa fi Itoophiyaanis kanuma. Galaanni diimaa fi Itoophiyaan yeroo tokko ni dullooma, yeroo tokko immoo ni dadhabu ta'a malee tasumaa addaan bahanii jiraachuun hin danda'amu. Qabeenyi galaana diimaarra jiru hedduudha. Mitswaarraa hanga Moqaadishootti fageenyi jiru kiiloomeetira 5. Qabeenyi kun hunda keenyaaf gahaadha. Hanga yaadnu ol qabeenyi gahaa waan ta'eef. Kana keessa uummata miiliyoona 20 kan qabdu Somaaleen yoo qabatte kaanis akkuma akka isaatti kiiloomeetira 5 kana yoo qabatan Itoophiyaan uummata miiliyoona 100 fi miiliyoona 30 qabatte kan gaafataa jirtu kiiloomeetira 50. Haaqni kun yoo haqa hin taane addunyaa kanarra haaqni hin jiru jechuudha. Nuti kan akka karri galaanaa nuuf kennamu gaafanne saamne yookaan ajjeefnee fudhannaa jennee miti. Aadaa keenya ni fudhachuutiin akka ta'u gaafachaa jiru. Hidhi guddaan akka Afrikaatti jiru hidha haaromsaati. Hidha haaromsaarraa qooda harka 20 yookiin 30 fudhatee nuuf kennuu danda'a. Lakki kunnaaf hin ta'u kan jedhu yoo ta'e immoo daandii qilleensa guddaa akka Afrikaatti kan Itoophiyaadha. Isarraa qooda fudhatee karra galaanaa nuuf kennuu danda'a. Sun yoo hin taane liiziin kennuun ni danda'ama. Sun hin taane taanaan jijjiirraa lafaas ni danda'ama. Kanaaf filannoo danuun miira kennanii fudhachuun waliin karra galaanaa qabaachuu dandeenyaa jechuudha. Sanarras darbee mariidhaan furuun ni danda'ama. Kanarra darbees biyyoonni Itoophiyaa miidhuuf deeman yoo xiqqaate Itoophiyaa miidhanii bu'aa qabeessa akka hin taane beekutu irra jiraata. Biyyi kun biyya Abdiisaa Agaati. Abdiisaa Agaa biyya ormaatti hidhamee osoo jiru kanneen akka biyya isaa mirga dhabaniif nama falmeedha. Nuti Itoophiyaanoon biyya keenyatti tuqamuun haafuuti biyya ormaatti dhiibbaa uumuu dandeenya. Kanarraa barachuutu barbaachisa. Gorsaan qabu kun osoo hin ta'in mariidhaan waliin dubbiidhaan karaa seeraatiin hiikuun ni danda'ama. የኔ ምክር
ተስማምቶ ተግባብቶ በህግ አግባብ መፍታት ይቻላል።